Maqaan koo Koomartikeet Yaaddeessaa Wagiin jedhama. Kan asitti argameef immoo har'a obboleettii koo waggoota dheeraaf na jalaa dhabamtee turte barbaaduudhaafani. Maqaan ishee Masarat Addaamuu jedhamti. Obboleettii koo hangafaati jechuudha. Masarat obboleettii koo tokkittiidha. Obbolaa dhiiraa 5 qaba. Garuu beektaa obboleettiin koo kun eessa jirti, lubbuudhaan jirti, nagaa ishiitii gaaffiiwwan jedhaman waliin gannii fi halkan baay'een irratti darbaniiru beektaa. Akka harmeen koo natti himtetti Masarat kan ishiin dhalatte aanaa Abuunaatti beektaa aanaa Abuunaa Gindabaratitti. Isa booda gara firoota naannoo Jimmaa deemteeti achitti guddatte. Erga guddattee booda gara magaalaa Hamboo dhufuun mana suuraa Tsiyoon hojjechaa turte. Naannoo bara 1992 Hamboo gara United Arab Emirates deemte jechuudha. Ani daa'ima xiqqaa waanan tureef taatee isaa kan bara 1992 kana baay'ee yaadadhu waan yaadadhu hin qabu. Garuu wantan yeroo hundumaa yaadadhuu fi yoomillee hin irraanfanne yaadannoo tokko nan qaba. Bara 1995 naannoo Soomaa Faasikaa keessa United Arab Emirates irraa obboleettiin koo kun Masarat jechuudha dhuftee turte beektaa baadiyyaa nu bira. Baadiyyaa nu bira dhuftee guyyaa tokko nu bira turtee deebitee deemte. Sun waan ani yoomillee hin irraanfannee fi yeroo hundumaa yaadachaa jiraadhudha. Yaadannoo guyyaa sana sitti himuu hin danda'u. Qalbiin koo waan guyyaa sana qabate akka viidiyootti waraabee kaa'ee hamma guyyaa har'aatti taatee sun akka waan ganama kana ta'etti yaadadha beektaa. Bara 1995 booda akkuma siin jedhe gaafa nu bira dhufte san guyyaa tokko baadiyyaa nu bira turtee deebitee gara United Arab Emirates deemte. Ergasii xalayaa tokko harmee kootiif ergitee turte. Erga xalayaa sanaatii deebitee xalayaa sin barreessine xaarra ishee achumaan dhabamee quunnamtiin keenyas isumaan addaan jette. Akkuma dura siin jedhe erga gara United Arab Emirates deebitee booda xalayaa tokko harmee kootiif barreessitee turte. Xalayaa sanarratti bakki yookiin adireesiin ishii Sharjaadha. Sharjaa irraa ergame xalayaan suni. Xalayaa sun anaaf baay'ee hiika qaba. Sababni isaa yeroo xalayaa sana ergitu obboleettiin koo kun Sharjaa United Arab Emirates keessa akka turte waan argisiisu keessaa tokko waan ta'eef jechaadha. Erga xalayaa sana barreessitee deebitee xalayaan barreessine anis waggoota hedduuf xalayaa sana booda maaltu ta'ee UAEdhaa garam deemte Shaarjaa keessa jirti moo gara biyya biraa deemte ammoo eessa jirti gaaffiiwwan jedhamanan of gaafachaa jiraadha beektaa. Haadhoo kee dhabdee waggoota 20 oliif bifa kanaan jiraachuun baay'ee ulfaata beektaa. Baay'ee si dhukkubsa dhugaa dubbachuuf. Namni kamiyyuu namni UAE keessa jiraachaa ture namni bara 1990moota keessa haa ta'u jalqaba bara 2000mootaa keessa UAE keessa jiraachaa ture. Namni ollaa ishii ture yoo jiraate, namni ishii wajjin hojjechaa ture yoo jiraate, namuma ishii beekullee beeku yoo jiraate adaraa keessan ani obboleessi ishii obboleettii koo barbaada waan hin jiru kanaa barbaadan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Masarat viidiyoo kana bira ga'ee ilaalaa jirta taanaan adaraa
obboleessi kee inni quxusuun waggootaaf si barbaadaa ture. Ammas si barbaadaa hin jira. An guyyaa tokko waa'ee kee otoo yaadiin oolee bulee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf anaaf ati dhababuun baay'ee na yaaddessaa dhukkuba hamaa natti ta'eera. Amman si argutti amman si argadhutti waan amma godhu natti hin fakkaatu. Kanaaf yaadatta yoo ta'e bara 1995 guyyaa ati dhufte san deebitee dhufta jedheen gammadee si eegaa ture. Ati garuu akka haadha daa'imarraa qoraan dhaqxee achumaan haftee achumaan na jalaa hafte. Deebitees sagalee kee hin dhageenye. Adaraa an daa'imummaa koo irraa kaasee amman yeroo kanaatti si barbaadaa waan tureef adaraa kee. Adaraa waa tokko qofaan sirraa barbaada. Ati fayyaa ta'uu kee fi obboleettii koo deebi'ee ija koon argu. Kanaafuu adaraa viidiyoo kana yoo argite obboleessa keef barbaachisaaf xumura godhiif. Obboloonni miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo kana argitan adaraa obboleettiin koo iddoo kamiyyuu yoo jiraatte akka ishee dhaqqabuuf sheer gochuudhaan na gargaaraa. Obboleettii koo naaf barbaada. Galatooma.